Oromiyaa daawwachuuti dandeessan Google irratti bilbiluma keessaniin bakka feetan teessanii haala asirratti margaa artan kanaan bifa 3D ta'een akka nama dhugaadhaan xiyyaara gubbaa gaditti dhiyaatee daawwachaa jirutti ofitti zoom gochuudhaan yoo barbaadan magaalaa keessa yoo barbaadan baadiyyaa keessa mana keessanillee daawwachuu yoo barbaadan haala bareedaa asirratti argaa artan kanaan qulqullina olaanaa ta'een haala daawwachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kana kan baay'ee argaa itti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqaba lafaa turaan argama. Hayyee daawwatan kiyya dursa aappii tokko bilbila keessanitti gad buufatu aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kana tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan ijoolleedhaas ni baasara tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hojii waan tura tokko kilikni gootu ammallee haala kanaan teessifataa asirratti koodita jedha tura tokko kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee gaa haa raa barreessan achi booda sarchii fuulduraa gadi gootu sarchii gootu sanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kan sifataa suuraa kan tura tokko kilikni gootu achi booda aappii cheetu fachuudhaaf suuraa loltaa gadiyeemtu amma dhumaati achi booda dhumarratti kan namatti waan kan barraa yaappii as tokko buufadhaa akka jalatti daawulood keessatti daawulood taasisuttanii aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan barama jechuudha as ayikoonii sarchii irratti jechuudha maqaa qe'ee daawwachuu barbaadanii yookiin maqaa magaalaa daawwachuu barbaadaniitti barreessanii achi booda kana haala kanaan seefidha achi booda asirratti jechuudha 3D kan jettu lakkoo sadii fi daandii jirti jechuudha asirratti tokko kilikni gootanii haala amma asirratti argaa jirtan kanaan bifa 3D ta'een jechuudha akka nama xiyyaara gubbaa dhiyaatee daawwachaa jirutti bifa bareedaa ta'een qulqullina olaanaa ta'een daawwachuu dandeessan jechuudha kan haala amma asirratti argaa jirtan kanaan.